magaalaa Shaashamannee iddoon kun immoo Apostol jedhama iddoo addabaabayiin kun itti argamutti kan isin daawwachiisuuf miti kanan asitti argame kabajamtoota daawwattoota keenya yooyyaa isiniin jenna kun qophii yooyyaati qophii yooyyaa har'aatiin immoo magaalaa Shaashamanneetti argamne keessummaa addaa isiniif dhiyeessuuf jenna keessummaan keenya eenyu kan jedhu booda gara san deemeen aan isin beeksisa isin haga dhuma sagantaa keenyatti waliin turaati shabbaa jettu. Ijoolleen keellee asitti ni taphatu miti yeroo hunda asitti dudduftanii taphattu yeroo boqqonnaa dhumee ittiin bashannanna as qofa oduun ta'een giddugalii dargaggootaan jira magaalaa Shaashamannee keessa achitti deemneet hin hojjannaa yogguu karaa irratti illee arginu hin taphannaa baay'ee waan jaaladhuuf hin taphadha teebil teenisii jechuudha. Ani teenisii kana akka taphattu dhaga'e garuu gaarra dilbata akka taphatee guyyaa boqonnaa keeti. Gaafa asitti taphattuun si argee egaa carraa gaariidha kana caalaa immoo bakka biraa deemnee haasofna. Hojii sammuuti teebil teenisiin baay'ee sitti tola nama hundaaf baay'ee gaariidha qaama kee sochii qaama keetiitiif. Satisfaakshinii sammuu si kenna yogguu teebil teenisii taphattee hin injifatamtaa hin mo'atamtaa baay'ee waan si bareeduuf teebil teenisiin baay'ee bareedaadha. Guyyaan jalqaba teenisii taphadhu kiraanchii qabattee akkamitti taphattaa naan jedhanii deemii galii karaa manaa hin dandeettu naan jedhaa turan akka hin dandeenye hojjedhee isinitti mul'isa jedhee san booda yaa hundi beekaa miti hubannoo warri keenya kan hubannoo waan hin qabneef waa'ee qaama miidhamtoota andammoo akka danda'u hojjedheetti mul'ise. Ani nan dandeessaa reechaarra. Daa'ima kiyya qoy wajjin. Egaa guyyaa dilbataa yeroo baay'ee egaa duratti yeroo kubbaa teenisii taphattuun si arge amma immoo ijoollee kee taphachiisuudhaaf naannoo kana dhufte akkam fakkaata oolmaan guyyaa dilbataa kan kee? Guyyaa dilbataa akkitti dabarsu yaa ganama mana kiyyatti ijoollee kiyya wajjin uffata miicinaa nyaata hojjetannaa ganama irratti jechuudha. Maafi guyyaan bariisaa karaa hojii waan ta'eef san booda sa'aatiin booda dammoo jechuudha boqonnaa waan barbaadaniif daa'imman kiyya bakka akkasii bashannanaa bakka qulqulluu giriin eeriyaa akka ta'e kana giddugala dargaggootaa fideetiin sammuu isaanii daa'imummaa isaaniirra waan gaarii akka laalaatti guddatu. Ani koo teenisii ilaali Shaashamannee keessatti yogguu arguulee bakka mara yoo deemee argu warra dhiiraa wajjin dorgomuu barbaada maal akka ta'e hin beeku dhugaa jechuun inuma injifadhallee dhaabadheetiin taphadhaa wultarii gubbaalee taa'een taphadhaa. Yeroo karaa irratti argu teenisii taphachoo sirboota afaan Oromoo baay'ee caqasuu kan jaaladhu kan waggaa dheerallee hojjedhe sirba afaan Oromoo caqasuu jaaladha. Sirba shubbisa kana shubbistee bira dabarre dadarummaa keetii hin sirbine maafii akka ta'e beektaa naannoo keenya baadiyyaa waan ta'eef yeroo sirba arsii mataa biinxatanii dubartoonni dhadhaa dibatanii akkasitti ilaala akkana hargufan san daa'ima ta'ee akkasitti dhaabadhee ilaala yaa tarii hin beektaa qaama miidhamtus waan ta'eef ani bakka sanitti sirbuu hin danda'u jedhee ofii himaa ture garuu haga guddataa dhufee waa jedhee kanatti dammoo irreecha faarratti sagantaa adda dureedhaan ka'ee sirba qaama miidhamtu ta'ee guyyaan ani itti gammade guyyaa lama jechuun qaama miidhamtummaa kee ittiin irraanfadhe jechuudha guyyaa marsii mooyaa hangafa dahee isa dahee yegguu jedhe baay'ee gammadee itti aanee guyyaa biyya kiyyaa Itoophiyaa bakka bu'eetii ispoortii qaama miidhamtootaatiin ol Afrikaan geemii Aljeeriyaa irratti hirmaadhe guyyaa lama sanniin baay'ee itti gammadee maafi qaama miidhamtummaa jechuun homaa waan nama hin daangeessine akka ta'eef kanaaf guyyaa lamaan kanneen baay'ee itti gammada baay'ee guyyaa naas seena.
wallee sirriitti wala barru daawwattoota keenyaan wal si barsiisan. Sirriidha. Jamilaan kan itti dhalattee guddatte godina Arsii Lixaa magaalaa Qoreeti. Qoree jechuun Shashamannee irraa kiiloomeetira xiqqoodha. Achittiin baadiyyaa guddadhee achuma dhaladhee Jamilaan akkasi. Haalli guddina kee maal fakkaata ture? Daa'imummaa kee irraa jalqabee qaama miidhamtoota wajjin uf argee san booda akkuma nama mokaawwanii mana barumsaa tokko waaqa 8 Qoreettiin baradhee 9-10 as mana barumsaa Shashamanneettiin baradhee Arsii magaalaa Shashamanneettiin baradhee akkasittumaan baradhee as ga'ee chaalenjii baay'ee keessa dhufee qaama miidhamtummaan baay'ee ulfaataa naannoo keenyatti yeroo baay'ee uummanni keenya hubannoo waan hin qabneef ati qaama miidhamtuu taatee dhalattee akka waan abaaramtee jirtu akka waan jaalattee waan san taatee ollaan mucattee akkasii qabanii ba'ee balu takiraanchiin deemtu yookiin immoo wulcharii fayyadamtu ta'e yookiin qaroo dhabeetti yoo taate waan garaagaraa warri sun abaaramee akkas ta'e jedhaa hawaasa keenya keessa hubannoo dhabiinsarraan kan ka'e akkasitti hawaasa akkasii keessatti guddadhe garuu achi bahee hadha sadarkaa guddaa irra gahee jira rabbiin galanni haa ga'u jedha. Milkaa'ina kee har'aati farrarra dhaabbattee akka addunyaatti akka biyyaatti akka beekamtu kan si taasisee fi maalidha icciitiin milkaa'ina keetii? Icciitiin milkaa'ina kiyyaa yaa tokkofa maatiin kiyyaa nama baratee obboleessi kiyyaa hangafa baay'ee cimaadha. Nama baratee waan ta'eef hin dandeetti ummaan tiyya haati tiyyallee ishiin hin dandeetti yoo waan hojjedhu ishiin hin dandeettu jedhan akkamitti hin dandeenye itti kennaa hojjettu jedhanii akkan hojjedhu na jajjabeessanii mana keessatti. Jajjabiin sun akka ana hadha cimu na godhe dabalataan immoo asii dhaabbata tokko jira dhaabbata faranjoota kaatolik mishinii jedhama. Mishinii faranjii biratti guddadhee bakka isaan akka nu cimnu akka barannu waan hunda akka dandeenyu nu himaa nu guddisan. Ispoortiidhaan akkuma duratti si argine baay'ee hin danda'amtu. Teenisii ni taphattaa fiigicha adda addaallee fiigaa akka turtee hunda galeetti akka turtee naga'e. Ispoortiin kun immoo yoom calqabe Jamiilaa biratti? Ispoortii kan jalqabe akka Oromiyaa bakka bu'ee magaalaa Adaamaatti hin dorgomee yeroo sanii jechuun bulchiinsa magaalaa Adaamaa hojjetaa turee jira. Yeroo muraasaaf hojjedhee jira sekireetarii ture. Eega barumsa kee xumureen booda jechuudha. Maaliin xumurtee barumsa? Diploomaa kiyya IT'dhaan digirii immoo soosiyooloojiidha kan eebbifameen jechuudha. Yeroo san garuu digirii fudheen turre gizee bulchiinsa magaalaa Adaamaa hojjedhu barreessitu ture akkasitti hojjetaa ture. Guyyaa kaanii dhaabbata tokko jira qaamni miidhamtoonni hin fiiganii jedhanii nagalmeessanii qaamni miidhamaan akkamiin fiigaa maali rakkoo qabammoo maali jedhee achi tishartii jira dhugaa sitti himuudhaaf iccitiisaa beektaa ani Oromummaa kana sirriitti jaalladha. Tishartiin sun abbaa gadaa ofirraa qabdi. Ani maal fiigaa miti dhaqee tishartii san fudha jedhee dhugaa wallahi dhugumaan sin jira tishartii san dhaqee fudhe. Tishartii eega fudhe namni tishartii kana fudhate fiigicha kanarraa hafuu hin danda'u jedhanii ayyee tishartii fudhadhee eega dhaqeen booda namichi nama latteessise. Boru fiigicharraa hafinnaan jedhee ayyee jedhee dhaqee yogguu achi dhaqeetiin addabaabayii daandii daraartuun beektaa Adaamaa laalu warra wulcharii jira qaroo dhabeeyyiin hin jiranii namoota baay'eetu jiran dee amma isaan akkam ta'anii fiigan jedhee miree bakka garaara nyaatan isaan iyyuu achi fiigicha taallaqu ruucaa akka fakkeenyaati fakkaata isa fakkaata fiigicha guddaa fakkaata hundinuun fiiga namni hundi anillee faana fiigee laala yogguu mana galu kara mana kiyyaa Maariyaam Safaree kana jedhama. Kiraanchi kanaan immoo kiraanchiidhaan fiige kiraanchi kanaan tokko qabadha yogguu san qadhoo istu ture uttaalaa deema achi ani yoggoo addabaabaayii qaxxaamuree akkana gaggoru mana kiyyattu naannoo san mana galuuf ta'e ka'eeti qoy Qananiisaa Baqqalee hin beekun maaf isa dhaqee laallee jedhee obboleetti ishee wajjin jirra dhadhee achi jamuu naan jette harka siidhaa jiranii bee naan jette. Alaa fi miti nama biraa ta'an namni baay'ee waan fiigaa jiruuf addan baaftu. Hin fiigee hin seenu. Yogguu seenee amma teennee badhaasa kennu jalqaban. Jamiilaa Abdallaa bulchiinsa magaalaa Adaamaarraa jedhan. Maaliin na'ee miti achumatti dhugaa waan jedhe sitti hin qabu. Inuma bakka bishaan irra jige. Fiigeeti dhaqeeti Qananiisaarraa badhaasa fudhee yeroo jalqabaati. Akkasiin ispoortii jalqabee siin jedha magaalaa Adaamaatti. Akkamitti immoo fiigicharraa gara ispoortii adda addaatti immoo babal'isaa dhufteere? Sirrii jette akkitti babal'isaa dhufe ispoortiin qaama miidhamtootaa kun baay'een beekamu biyya keenya keessatti. Garuu kasi dhibu maaltu akka jiru beektaa anis achas hubannoo argataa dhufe biyya Abbabee Biqilaan beektaa goota keenya mucaatu lama biyya kana maqaasaa kan waamsise isaa hin beektaa. Fiigichaan fiigee biyya kana oduu dorgomu hin beektaa maqaa waa'ee isaa sitti himu. Achi maal ta'ee miilli isaa tokko irraa murame. Miilli isaa irraa muramee jennaan wulchariidhaan qastii akkasitti waraananii walaha Itoophiyaa bakka bu'eetti dorgome inni. Bara san jechuun san booda ispoortii paaraolimpik akka Afrikaatitti akka seenaatitti kan haasamu seenaa Abbabee Biqilaati. Gaafa kana argu maal yaadasiif fakkaate
anis Abbabee Biqilaa fi qaama miidhamaas ta'ee maqaa biyya keenyaa humseera. Miidhama yoo waan taane karaa lachuun waan guddaa hojjetee jira namni kun. Kun eenyudha goota Oromoo. Kaayoo isa san galmaan gahuudhaaf waggoon ispoortii keessa seenee itti galee jedhee dubbii adda addaa nagaa dhuftuun kennan leenjii adda addaa fudhee teebil teenisiin leenji'ee wilchariidhaan leenji'ee ulfaatina fa'a kaasuudhaan anamma eeguu ispoortii kana hundaan hirmaadhu maaf akka ta'e beektaa qaamni miidhamtoonni akka danda'an tilliqu kaawwan kee guddaa isa ture jechuudha. Sani booda viidiyoo gubbaa daawunlood goonee hoolaallu addunyaan fagaatteerti ispoortii kanaan nuti quban qabne malee akkasitti akka Itoophiyaatti Oromiyaa bakka bu'ee duraan filatamee kokkobii ta'ee filatamee achi akka Itoophiyaattis hin injifadhee san booda Itoophiyaa bakka bu'eetti tapha guutuu Afrikaa addunyaa irratti ol Afrikaan geemii irra hirmaadhee ispoortii irratti xiyyeeffannaa argatee hin beektaa qaama miidhamtoonni Itoophiyaa bakka bu'anii dhugaa atileetiksii aanee kan mootummaan xiyyeeffannaas kennuu qabu paara oloompikiidha kun waan miidiyaan mul'ataa jiru gizee darbee mucattiin naannoo Amaaraa akkamitti akka injifattee warqii fiddee ijoolleen naannoo Oromiyaa irraa dhufan Taamiruu fa'aa Magarsaa fa'aa jiranii olompikii duras deemanii lammaffaa warra bahan nuti dukkana san keessa dhufnee qaama miidhamtootaaf rool moodelii ta'aati hadhoo qaamni miidhamtoonni akkasitti injifataniiti maqaa biyya kiyyaa alaabaa biyya keenyaa ol kaasan imimmaantu na qaba jechuun Jamilaan yoo san chaalenjii keessa teettee oduu jalqabu baatte har'a asiin gahu. Akkasii ispoortii keessa akkasitti ture istiin ammallee an keessaan baane baay'ee jaalladha ispoortii. Teebil teenisii raasuu akka Oromiyaatti xiqqaatee gahee 8 ol argadhee jira. Baay'ee jaalladha. Ibn akka Itoophiyaatti dubartiin teebil teenisiidhaan tokkoffaannaa. Garuu maaltu jira? Ol nu fidaniitiin akka Itoophiyaa bakka buunee dorgomnu carraan nuuf hin banamu qaama miidhamtoota bira. Chaalenjiin jiru san. Kanallee maaltu akka jiru beektaa? Jamilaan miidhamtu qaamni miidhamtoonni baay'een na duubaan waan jiraniif isaaniif daandii saaquu barbaadan jedha. Ispoortiidhaan alatti immoo Jamilaan hojii maaliirratti bobbaatee jirti kan jedhu sodoonu taphachiistee natti tola. Si ajaa'iba wanta ana jedhu martuu natti tola bakka duraan ispoortiidhaan rool moodelii ta'ee achi keessaa amma hin bahee jechuun warroota tatakii namoota bakka ana bu'an baay'ee waan argadheef jechuudha. Deebi'ee hoo anama kallattii kaminni warra qaama miidhamtoota gargaaruu danda'a kan jedhuun gara Disability Academy Light for the World jedhamu jira international organizationidha. Achi keessatti akka Oromiyaatti dorgomee seenee yaa'u akkasitti miti ati meebi tarii qaama miidhamtu ta'ee fi miti sadarkaan barnootaa kee ilaalamee maal jedhee parformaansii kee ilaalameetiin filatamee Light for the World keessatti gorsituu fi haala mijeessituu qaama miidhamtoota Itoophiyaa ta'ee filatameera jechuudha. Bakka itti muudamte kanarratti amma maalan jijjiirama fiduu barbaada jettaa? Dhaabbata Light for the World san keessa join godhee baadiyyaa keessa deemaatiin dhugaa bakka laalii qaarsaa jedhanii pokkossa muunessa bakka namni hin seenne Harargee lixaa Harargee keessa deemnaati bakka baay'eetti leenjii kennina. Haati takka yoo daa'imni tokko dhibamee mana jiraate maal jedhaa mucaa dhibame tokko algaa gubbaa qaba akkasii nama dhibamaa qaba jedhan. Jaalataniiti miti hubannoo waan hin qabneef. Nuti immoo kana eega nama taanee addunyaa kanarra dhufne nama eega taatee lammii kee gargaaruun dirqama maan sin jedhaa jira. Kana waan ta'eef an haga danda'e nama miidiyaatti illee kallattii garagaraatti illee namoota kanneen akkasitti leenjisna. Gara dubbii kiyyaa osii deebi'ee nama 10 qaama miidhamaa yoo ta'e nama 10 immoo warroota dhaabbata garagaraa irra hojjetan hubannoo uumnaaf. Maaf yoo si bira gahaniyyuu jecha sirrii akkasiin jedhan waan gaarii akkasiin jedhan hubannoo uumna qara waan kana hin beeknee fi dhaabbata kana wajjin waa akkasii hojjedha. Yeroo darbe akka Oromiyaattis dubartoota bakka bu'eetiif hojjedha. Pirezidaantii ittaantu qaama miidhamtoota dubartoota naannoo Oromiyaati. Kanas kan hojjedhu naa kafalameeti miti akkuma jedhu volontariidha. Fedha kiyyaan hojjedha. Amma dammoo yeroo darbee Finfinnee irratti koree giddu galeessaa ture. Yaa'ii ture akka federaalaatitti. Yaa'iin sun diqqaatee waggaa 30 oliif ture. Naannoo biraa hin hammatu dhugaa. Oromiyaa hin hammatu, naannoo Tigraay hammatu, naannoo Amaaraa hammatu. Isaan warra Finfinnee bicha achitti wal gaheetiin የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበር jedhama. Itoophiyaan tu eenyu naa miti ani Itoophiyaa miti. Itoophiyaa jechuun Tigraay, Itoophiyaa jechuun Oromoodha. Itoophiyaa jechuun Affaar laali sii galaa miti. Garuu waan san hundarraa dhiibamnee turre ani waltajjii irratti haasa'ee likki itti meetumaan biraa bahee bara darbee jechuudha. Hin hirmaadhu lammuu jedhee san booda barana akka carraa ta'ee pirezidaantiin Federeeshinii Itoophiyaa hin boqattee bakka isii boordii bakka hirratee jira. Bakka boordii san bakka buusuu irratti filannoo ture. Filannoo isa irratti naannoon hundi sagalee isaanii hundi isaanii anaaf kennan. Miseensa boordii akka Itoophiyaatti ta'ee filatame. Nuti illee wagguusa waan biraa gaafataan jirru be kiraanchiin qaama miidhamtoota haa kennamu, wiilchariin haa kennamu. Wanti hundi Finfinnee rakkan taane qaamni miidhamaan Finfinnee bichaa miti. Naannoo hunda jira. Kuni maafiin ilaalcha keessan galle kan jennu
likki ma itti meetiin biraa ba'anii dhagu. Jamiilaa har'aa kanaaf namoonni ishii dudduuba taa'anii ishii tumsaa turan fa'aa eenyu fa'aadha? Ani yaa'u inni abbaan mana kiyyaa jira ijoollee isumatti dhiisee deema innis na dhoogu maafi wanta hojjedhu waan sirrii waan ta'eef qaama miidhamtoota sagalee isaanii ta'uuf namoota sagalee dhaban kana isaaniif sagalee ta'uudha keessattuu dubartiin hin beektamre qaama miidhamtummaan rakkoodha irraa dubartummaan baay'ee chaalenjiidha kana waan ta'eef ani isaanii sagalee waan ta'uuf inni iyyuu obboleessi isaa qaama miidhamtuudha maatiin keenya namni mana uduu deemtee qaama miidhamaan dhabdu dhugumaan sin jedhaa jira uummata kanarra baay'ee hojjetamuu qaba. Kan sadarkaa kana ga'e duuba kiyyaan kan jiran maatiin kiyyeen jiranii ijoolleen kiyyee kun abbaa wajjin waan deemuun taphatanii isumatti dhiisee bira haa deema wanta ana jedhu waan sirrii waan ta'eef. Dirqamni kiyyaa Jamiila deeggaramuudhaaf dirqama haadha manaa kootillee itti aansuudhaan ammoo Jamiilaan haadha manaa koo qofaa osoo hin taane obboleettii kootis iddoo obboleeyyan tootii naa buutee waan baay'ee irratti arguu fi obboleettiin tiyyaas qaama miidhamtuudha iddoo obboleettii tiyyaa isii darbitee isii jirtus naa buutii kanarra waan ta'eef Jamiilaa kana jedhee ibsuu hin danda'u. Muudannoon ati hin dagannee maal faatu jiramee kan jireenya kiyya keessatti hin irraanfadhu kan jettu muudannoo? Yeroo baay'eetu jira kaa yeroo rakkoo ture yeroo jechuun irraanfanne gaafa irreechi hora Finfinnee irratti ta'e kiiloomeetira 10 miilaan deemeeti harki kiyya kun na gubate kiraanchiidhaan deemee achiin gahe guyyaa san bakka guyyaa baay'ee rakkisaa ture halkan simmintoo irra bullee guyyaa sanii irraanfadhu yoo millee taanaan kan yaadadhu waan akkasitti dadhabeetiin taa'a namichi tokko makiinaadhaan dhufa gadi waan kadhadhu itti fakkaate ati gabbu'eeti shilingii akkasii jirti naa kennee miree achi naa kennee jennaan akkana ol jedhee ilaaleen na darbee kiraanchii jedhee akkasii ol jedhee ilaalee imimmaan na qabee miree bakka jechuun namni kunillee jaalateeti miti waan hubannoo hin qabneef maafi qaamni miidhamtoonni baay'een akkasitti kadhataa waan rakkisaniif anis akkasuma na se'ee hubannoo yeroo baay'ee waan na kolfisu keessaa waan san jedha. Yeroo bashannanaa kee ispoortiidhaan alatti waan irratti dabarsitu jira? Ani ispoortiin alatti wanti na gammachiisu muuziqaa dhaggeeffachuu baay'ee hin jaaladha. Tarii obboleessa kiyyaa birraa gammaditti bahee ta'a. Garuu san dura ani asitti Shashamannee irratti mana muuziqaa qaba. Mana muuziqaa Maddoolabuu qaba. Waggoota 10 darbaniif isa hojjetaa ture. Kaasettii gurguraa ture. San booda CDdha. CD irraa immoo gara miimoorii haga deemu magaalaa Shashamannee keessatti adda durummaadhaan kan hojjetaa ture. Ana sanis cadhiseeti miti. Wagguu naannoo biraa dhaqeeti sirba afaan Oromoo naa fe'aa jedhu. Hacaaluu no bakka si fedhu sirba afaan Oromoo si fe'uu hin fedhan. Xiiqinna keessa uumamee kan Maddoolabuu jedhaman muuziqaa kiyya waggoota 9 darbaniif adda durummaadhaan kan hojjetaa ture anaa fi obboleessa kiyya birraadha. Baay'ee galatoomfachuu ni barbaada. Baanerii afaan Oromoo xixiqqeessina jechuun istikarii jechoota afaan Oromoo baajaaji irratti akka laxxafamu makiinaa irratti akka laxxafamu yeroo jalqabaatiif kan jalqabe Shashamannee keessatti ana. Gara fuulduraatti maal hojjechuu barbaadda? Waan hojjechuu qabu haga danda'u tokko yaalee jira. Wama hojjetaa kan inni jabaadhee hojjechuu barbaada keessattuu dhimma disabilitii irratti baay'ee hojjechuu barbaada. Wanti ani milkeessuu barbaadu osoo danda'amee wiilchariin fa'aa kiraanchiin fa'aa maateriyaal difaayis oduu wantoonni kun guutame qaama miidhamtoota akka Itoophiyaatti sabni hunduu kan qaama miidhamaa ta'e oduu mootummaa irratti hirkattummaa ta'uu baate hojii amma tola ooltummaa hojjedhu kana itti fufee hojjedhee dhaabbata garaagaraa wajjin jedha. Jamiileen erganatti dabalamtee waggaa 12 akkas lakkoofsiifne erguma sanirraa Jamiilaan dhimma ofii osoo hin taane dhimma qaama miidhamaatiif olii gadi fiiddi. Joortii yeroo hamaa yeroo gaaris dabarsiti. Jamiilaa jechuun nama ofii fi osoo hin taane qaama miidhamaa fi iddoo baay'ee qabudha. Daawwattoota keenya egaa kan ilaalaa jirtan qophii Yooyyaati magaalaa Shashamanneetti argamna. Ijoollee Jamiilaa waliin immoo amma xiqqoo taphachuuf jenna. Ijoollee dandeettii addaa qaban ijoollee nu taphachiisuu danda'anidha. Duratti Marsii Mooy waliin teenisii taphachaa turre. Eenyutu mo'ate? An ispoortiin jaaladha. Saniif ispoortiin fayyaadha. Ispoortiin jaalala. Ispoortii jedhanii. Dammoo haati guyyaa maraa waan na taphachiistuuf bakka guyyaa maraana injifatti. Anis injifachuuf bakka fuula dhaabiree dhaqaan.
Mee maqaa keenyatti himamu. Maqaan kiyya Marsimoo Haashim jedhama. Ashuu eenyu? Gammachuu, lolii, eegatoo, qaxaroo, bakka jechuun beeku. Ispoortiin fayyaadha jettee kan biraa sirba sin dandeessaami? Beellama Shaashamannee beellama hawaasa beellama shaashee beellama hawaasa beellama. Kaalii bira taphadhu. Kabiraawo. Shurururu yaa burtukaanee dama waan dhalaa beensi fudheen galaa. Shurururu manni keenya laaqmee mi'a wal jijjiiraa. Dhukkuba jaalalaa mi'a wal jijjiiraa. Yaa burtukaanee dama waan dhalaa beensi fudheen galaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii yooyaa Shaashamanneetti argamnee shaasha jechaa turree jirra. Egaa akka irraa barattan akka irraa qooddattan muuxannoo hedduu irraa fudhattan abdii qabna. Jamiila irraa qophii yooyaa har'aa gamanumaan xumurree jirra. Torban keessummaa biraatiin walitti deebina. Qophiin dangaan dhumannee garuma istiidiyoottan isin deebisa.